أمبر تنان جابر مالي فكرت يوني أتن أنا ما في فواي رمي ملكال لي جزمي جزيكو رمي أرجع بر جزيكو مي أجيفتي هم بيكو بيتا مي أجيفتي هنرجع يروسا ميرا كيسا قالي رمي بوش صبروا لي بدي صدق مش هجاي ودوم كتايا كسرت no أمتي بكرة صدقني جنگلو كبا أنا ما غري بر giftara متي برانو giftara متي نجاني والله صدمي شلم صدمي صدمي تقرا هذا صدما قالوتي صدمي تقرا هذا صدما قالوتي باي ولفات يا صدمي تقرا هذا فادا صدمي كجالا شاني فادا صدمي كجالا شاني راكبي اجي ولفا الله لي كان ولفات إبسا يوم والفونا اما لا لفؤاد فاتي وصبيا من ايجاري من ميكا ايجارو كدن دا وسر فتاتي افردا ما قال يديسي بقى فؤاد يغوتي أنا ما فؤادي افردا ميلا ما فا وانت كاسنتي ما رجع فدالا هند كاسا ورا giftara وتجتن كوني أنا قرصة بريدة كوسني كار أما giftara أورمو توني أورمو لما وجدت بتوقو غرتن خانه وجه فاچف سيرتي جماش خاچفاچف جورسان غرتي اوس اني رنجر بوش غوليتي چوغارا ساسن غديب سيبراديم سن giftara جام نما توك زلالم بوروس نما توك تبچيف افتانس نما توك تبچيف افتان تانس نما توك وات سن giftara متر نما توك خفرا اسايب چودو ورمو انا مر جيفترا انا جيفترا ما ليفيدي ونو قبضو يبر جيفترا ليفيدي افرتما يدرا ليفيدي افرتما لما افرتما سدين قبضو رمو مالي جنان جيفتروني كان مال قدام بيتا ليفيدي نساء صدمي سدي وكان مو صدمي شنغ تانان اچما ملكي اكاونتي برا بنات اكاونتي برا فتاز فتال ودي جون حاجه جين توكرا جين ريبل بيرت ليفلين دفون تون حالا وان سرين غوري ورا تيك توك بودني اكاجيتي يادان مالي في بيتا نمني وان باسي سابو سيري دوغا duraan barnaan enjoy godhee kutee bakka qubaan qabu. Hai. Amma levelii tana haquu qaban. bara damiina san faa so leeviliin seentee isaa yoo kana warra leevilii isaanii bar leevilii shantamaati bar damiina faa abdiisaa gafaa haroo faa osoo bara sanniin jechuudha bari leeviliin jiraateeti isaa warra leevilii meeqaati. Mee haadha faa ta'e madoon tana abbaa abdii mootiin Somaaliin taphachiisaa jee. Wallaahi laziin Somaalee walitti sirba Somaalee taphachiisa jee sirba Somaalee baneef mana guutuu jechuudha. Walaar sunni dhufe allaattii takka manatti naan gallakkise. Hunda isaanii kuma shan itti kan. Ammas deebisa oduu taphatu jiru ammas ni dhufa. Ammas deebisa kuma takka waan ol facaasu kan garte shumburaa kana fushuma godha. Ammas uma deebi'a. Hundi keessarra gaadha wallaahi laziin nan kachibe jaran nan kachibe. Sirma Somaalee tiyar tokko dhufee ol seenee akka isaa Somaaleen ta'anii. Ay, tasanii miti wannoo kiingii tokkoon beektaa miti kiingii. Maal godhe seeta ibrooni ijoollee isaaniitti wajji taphachuu jira. Beera isaanii sadii lama waliin taphataa turtan sanii leenca kennee ibiroodhaaf xiiqiifillee leenca kennee baafate. Wal qixxeessa jechuudha leenca afur. Giiftaroonni kennamaa akkasii kennuu dhabanii miti. Gina immoo kan kennitan qabeenyuma keessa waan ta'eef akkaawuntii sadii afur banattanii of hin kasaarsina. An kannuu isaanii caala namni isaanirraa fudhatu sun isaan ajaajuu santu na aarsemmas. Meeni kannitanii fiihu maa isin ajaaju? Ayi bara. Ajajaa. Anamma namni waan haa kadhu na ajajaa waan haa kana himee barbaadda nama ijoolleen teenya maashaallah na ajajamaaf. Isin kannitanii isin ajajaa baran tanan na aarsa. Ayi fedhi isaa dhafatee dubbiin tun bishaan dhugan. Hinaarin hagaa jira. Ni qobla si qofa ni qobla. Lakki waan argan haasawee ta'an kijiban beekoni. Waan akkasiiti wallaa galatooma. Mannee beduu akkasii waan akkasii hin dhaqin maatiiwwan akkasiidha hin dhaqin jennaan bargaaf kan barjoo inni gubbaa irraan silaalee baafataa bara akkuma diinaati silaalee. Tanan jaamiti yan. Saniifuu wanni beekuu qabdanii isinin jaalannaa isin kabajnaa Oromoon tokko amma deemuun tana amma eda waa marti addanaa baaten. Wooma Oromoo feemas jedhanu argaa dhageettee jibbisiifte takka. Lammaffaa immoo wooma Oromoo giiftaroota jedhamu akka hin jirre sinaa addanaa baate. Akka isin feemasoota kanas akka hin jaalanne addanaa baate. Eda amma mubee raachuu aslii ana nafne baranis famous ta'edha. Ya da fata khesana buufatanii mee am famous isaanii maali? An geema isaanii taphat gargaarsa jedhanii nafidan haa yaaboo dhayne hoggo dhaynu
feemasoonni gurguddaan kun namni jala dhufuu diti manuma kiyyatoo kan nama taphachiisu sanuu gahuu diti namni kumaa dhibba lameen kumaa dhibba sadeen seenu sanuu diti yaa rabbi. Isaan jala dhufa kaameraa cufatanii ta'anii achi waa gungumanii isaan jala dhufa yoom onnee qulqulluun ta'an onnee qulqulluun hin teenne bar osoo onnee qulqulluun ta'anii namni jala dhufu onnee qulqulluun hin teenne asiin shumburaa kaayatanii shumburaa allancaa ciisanii garadhaan jechuudha. Kaameraa banatanii ta'an achi keessa ta'anii waa ajajanii bar waa haasayan sanuyyuu hin dubbatan akka waan mana taaziyaa wayii dhaqaniiti itti zim jedhaniitiin ta'an kun gadi bu'a. Kun ol deebi kun akka waan du'uu wayii godhata. Kaan buusan kaan deebi. Nam fixaane dhaggeeffatu gaa. Meedhiisi. Tatta'an. Anamma iyyee yaabo. Yaa carcariinooti jesun manjee booda leenca lameen tokko buufadhee beekadhu. Buuseef amma giiftis ta'u karaa gargaarsatis ta'u duubanis itti katabsiise kaan kaarges arge. Sanuu viidiyoo banadheeti beekadhu ibsaan ajjira jedhanii viidiyoo banadhee bakka hin ciisuu jiruu dhaggeeffadhu. Amaraajuu ni dhufe. Mubaarak Ifraachuu adda qabna. Asliin balaw iddu rabshaa laafee miti. Oduma akkas jedhanii egaa namni Oromoon teenya rabshaa feeti kumaa dhibba torbeen san namni kumaa dhibba torba geeyyuu. Alhamdulillah namni wayyaa dabdee qaama gargaarsatti inni jechaan. Hogo karaa gargaarsaatti fi namni pum jennu harkaa kee fiigaa kute. Namni kaan viidiyoo cufate inumaan dubbatu. Doktarri karaa duubaa kanaan dawwale haga dooraa lokuma takkaa takka buuse. Jaba ammoo doktarri wallaahi lazim asli kana kanaaf hin jaaladhaan. Namni kaan zimche. Haya namu viidiyoo cufate amma Mubaarak fi raacheen egaa walitti dubbatanii muubeenis qabbanaa zim. Hagana iddoo Joon Daani'el dhufe. Aboo jarri numu walitti qulqullu numu walii quudhaan. Way numu walii quudhaan abaluu naa galchi jeen abaluu galchi jeen okay jarri kun badaa jeetin duraa xabjee dafeet wadda namni nan buusu wallaahi lazim abaluu galchi jeen ni galchan xiyyaa furdaa sanis eenyu gaa haraajee wajji taphatu san. Naahom galchi jeen ni galchan jarri viidiyoo banate hogo viidiyoo banatu yaazau 500,000 አንድ ሰው 500 ካስገባ አንድ ሰው ሚሊዮን ያስገባል ጀን namni tokko kuma yoo amma giiftii kuma dhibba shan galchine namni tokko miliyoona galchuu jira. Qallaala አይደለም እንዴ? Pom. Achi keessa taa'ee tuffii Mubaarak geema taphata. Hundi keessan geema taphattan. Warri geema taphatu. Achi keessa taa'ee tuffii Naahoon jechuu Toophii waan irra ta'a. Kan ba'a jechuu. Mee wanni haganaa oli qusaashoo ni haftee nama Oromoo gargaarutti irra tanaa. Wallaahi lazim. Ana masila akka muubetti wanni je saasa isra dhukkaasatin Naahoon achirraa dabre. Kun maakin dhufteet jette maakin asitti qashoo jiniin ishii ak taate. Rabbi jinnii nama harkaan nyaachisanii gisee. San booda Naahoon wanni je jarri kuma dhibba shan galcheetuma soomata akkatti kuma dhibba shan galchee waan nuti Mubaarak bar kuma diddama dhabee bar kuma diddama Oromoorraa. San booda Naahoon faan qabaniituma miliyoona gaa namni oo nama kuma 8. Ummanni keenya suni feemasa moo ber laaletin allaalee akka waliin ciisan qabne akka waliin jaalan akka wallaahi lazim ambar taayitama qulqullumina keessa taayisen akkana jaanii baran akka itti meetin biraa bu'e wallaahi lazim. Garuu immoo jechuudha wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Amaaraa sharriidha osoo jennu qulqullummaallee qaban. Mee osoo kaleessa asliidha Mubaarakii makiidha. Mana wannoo keessa dhaqanii mana Amaaranii keessa dhaqanii akkasitti dhaabatanii Oromoodha mataa gaggoombiftee irra jirti beekaa. Irra jirtee? Mataa gaggoombiftee irra jirti Oromoon. Mataa gaggoombiftee irraa haasa'u jirti Oromoon jechuudha. Mee mana Amaaranii deemaa dhaqaati. Laalame argitanii hin jirtu. Dhufanii gargaaran puush godhanii feemasoota ofii kabajanii jaanii fa Naahoon fa Joon Daani'el fa kabajanii dhufanii kaanii galan. Hagas. Maaf dhaqee filumana isaaniitti puush godhe mana Oromoon diinan jenne. Adda osoo dhaqee yookaan jiipaa yookaan abdii saaga yookaan namni tokko dhaqeetti mana isaaniitti puush godhe Oromoo mataa gazzaqazzabdee gubbaa jirti hadha. Kanaaf du'aan kennallee galata dhabee reefi kennallee galata dhabee dhibamaan kennallee galata dhabee kaleessa jechuudha milibirri miliyoona takka osoo gaafa gahee miti jedhanii dhugaa dubbachuudhaafi hundinuyyuu hudduu hooqatanii asirra dhadhaabatan. Imbeeka gaafa geebiidha. Hundi isaaniiyyuu mataan giiftaroota leenca 6 qopheessee dhaabata. Yuunivarsiitii TikTokii 7 qopheessee jechuudha. Ka TikTokii walakkaa muratuyyuu jechuudha. Garuu birrii miliyoona 2 dhabdee Oromoon Amaara gargaarsifattan. Wanni kana ga'ee jiraare hin jiru. Wanni kana caala Oromoon kana booda Oromoon ni duuti wanni jedhamu. Ijoollee
والله ما كن جاب دور والله سلمان شيء جيمة تبتونا قرر سلمانو لين شغل لك كفتو دي قالك خوين نشين خليه تشدر باول تجو ورمت قال لك كفتو لا اله الا الله لا تمبرن بربو الترا فني فاولت بي بر نم قلت بي جون دانيال فان نما كما سد makiin godhuu dhabduuyyuu jechuudha. Makiin godhuu dhabduuyyuu onneen isiituu ni gaya. يا والله ونن نشين قال Makiin godhuu dhabduu onneen isiituu ni geetti. Fakkeeffatuuf ashkaabbatuuf garas fiiguu tana qabdu yoo dhugaa dubbadde jechuudha. Feemas immoo waa namni silaa qulqulluudha jedhuuyyuu isiisan. Wallaahi dhugaa dubbachuudha. Nu caalu mubaarakuu caalallee hunda isaanii caalallee ana caalallee. Feemas immoo waa qulqulluuyyuu jedhamtu onnee qulqulluudhaan dhaabattuuyyuu makiidha. Kaawwalee hundaayyuu waan keessaa iyyisiisu jira. Waliin hubadhee feemasoonni keenya rakkoo guddoo qabaadha bakka. Fiifuu gargaarsa barbaada. Guyyaa tokko maaliif feemasootaaf gargaarsa walitti nu guurra ammas. Ana keessaa na baasa ana dhaggeeffata mootummaa na qallabaate jira keenya. Maa kaleessa kun akka. Maaree haadha faate? Ana keessaa na baasatii gargaara. Wadi gargaara. Wallah barnaa ajaa'ibaa baraanne. Yaa hinaafa jira bar wallah hinaafa jira. Amma giiftaroonni guruppii jira, feemasoonni guruppii jira, maaliin deeggaraa feemasootaati jira, koomentaroonni guruppiitutu jira. Rakkannee bar tiktookii kanarraa baddee tiktookiin keessatti iyyuu nuu warra duraanii waggaa 3-4 tiktookii kanarra jiru irraa kareef reef gabbahaaru tiktookii balleessaa jira. Eessaan akka ga'u hedan rabbi haa beeku. Nama dhiibbaa teessaniif